Gamma xiqqoo kan nama ajaa'ibu kiliippii faarsaa kee ilaaleen jira. Akkasiin seenee lafatti harruma wal argine qaamaan waan ta'eef noormaalii akka nama kamiidha kanatti hiikamtee faarfattu ilaaleera faarsaawwan kee. Gaasitti immoo lafatti gaafa wajjin dubbannu immoo xiqqoo waan addaa qaba waan ta'eef sii kaasee mee haa ta'u adeemsa guddina kee mee haa kaasnu ijoollummaa irraa kaastee egaa haala akkasiitiin dhalattee barachuun jira. Tajaajiluun jira bu'aa ba'iin ture sun maal fakkaata gaggabaabsinee isaa kaasnuuti waan ijoollummaa kee irraa kaasee jiru. Ani akkuma jalqaba heeretti mucaa baadiyyaatti dhalateedha. Egaa baadiyyaatti yeroo dhalatanii akkuma ijoollee baadiyyaa kamiin horii saawwa arama